Asii galuuf tikkeetti illee muradhee galuu fi amma tikkeettiin akka duraa miti. Tikkeetta galuuf illee wanni na barbaachisu jira. Durayyuu isatti himeen ture, abbaa mana kiyyatti himeen ture. Garuu waan san gochuuf immoo ani maatii kiyyallee gargaaruutti jira. Ammatti immoo waan inni tikkeettiitti muradhee galullee of harkaan qabu. Biyya kana immoo tikkeettiin widdiidha beektee. Qarshii meeqa tikkeettiin kun? Doolaara biyya kana seenaa. Sinti doolaar nuti tikkeettiin kan ijoollee muratanii galaa jiran. 1,000? Doolaara 1,000. Okay. Ama doolaara 1,000 mira kon? Ibsaa biyya kana beektee biyya Libaanooniin jira yeroo darbeerree akkuma beekamu biyya kana keessa waraana ture beektee. Kanaaf yeroo sanii hojiin illee hin jiru, hojiin dhabamee ture. Namni lubbuu ofiitiyyuu bakka itti baqatu dhabee ture beektee. Namoonni hedduun illee biyya kana keessatti lubbuu isaanii dhabanii jiran. Garuu nuti guyyaa salii dabarsee. Abbaa zarree taphataan zaasham. Dhifama. Ashira yella questo qua va berresin hayyetu. Kasih. Okay, mau akan langsung nagal cak. Karena orang desa wang tu juga kan kuasa udisa. Ya, amma ketika turut fokus gue nasi rakong kamu. Mau akan nagal cak dolar kum tak kekalla dah. Karena kita kaguru kamu. Argan jirtan sini giftar le kanaran. Ichra gakka bigalchi. Antara nak yo dan desa mama bani. Dolar kum tak kawan amat tiba rabu amat sih kan man. Ayon di mana an dolar di mana konje. Nami nampe kau jelah itu jira. Nama koran rafunan rumah te. Nama segala rana alat tubunan. Uang kalali. Mari fenna ni khawal ame juru toko yo wal maddi fenne gamma chifne ajrin gamma chute salamen nuf dim tille. Nama gana beho. Kana sendibinin jacu berbada. Kesan nada wala umabban. Mau arsir mi mau khajokan mau ababo ya. Iya cufate. Ustaz Muhammad bayar argan juru. Ustaz Hamza me lakusta kabarresa. Wara lakusta kabarresa. Fi argan juru ustaz Bazri lakusta kabarresa. Argan juru. Ustaz Muhammad bayani. Mau lakusta kabarresa. Jala barresa. No anta kan agency walati wani agency tiketa wa. Jara kan lagi seri agency fi wani bazabora shi foto kaftar tergina makus. Ana carrakenna me takka dubbadare filio so dubbata jiru. Shabakan na base nat fakate modetara ganna darbe lembe kum ibsa qata softa Shabaka shira kamal ke shira shabaka shira. Ase. Awalan gara bidubbachu fi girrisa ta'uu dhiifne waa maasitti taasofne kana mana kan seenne namuma ajandaa godhatu dhiifne qubnu gara namni illee rabbi illee nurraa jaalatu hin dalayna yoo jenne nama 2,700 nu barbaachisu. Namni 3 namni 4 gaadha. Dhugaa ta'uu taate namni kun mokkoramee jira. Gide marati kalee muddalee ajanda sheeka kana godhatuun qabu. Anama ta ajanda dubbatan jirtu. Rabbiin tokkochi haaliin inni irraa quba qabuun dubbataa jira. Kanaafuu an akka yaada kiyyaatitti Sheekh Muhammad biyyas galuu jaartiin isaanii biyyallee galuu hin dhaqabdi galchulee hin dhaqabna. Hangama kiyya namni ustaaza kana qalbii isaa faraaga goona. Kitaabni akkanatti isin duwida dubbatti argitan kuni ka irraa laalamee irraa qara'amee xaalamee dhaloota kana barsiisu dikooraa miti bareedumsaa fi miti jechuudha. Nama ilmii qabu kana yoon utubiin geemifuu nama taraafuu sappoorti godhanii mucaa kana sheeka kana sappoorti godhaa nu gargaara. Awwala akka inni xumaaniinaa argatu ganda jaalatuu fi ganda hawwu kana dhufee Makkatal Mukarramaa nama biraatu nama karaa deemaa hedduu sappoorti godhaa turtanii respoonsaan irraa godhaa turtanii na gargaara. Inni illee itti qophaa'u jaartiin isallee rabbi fidee asitti wal argutu mala umraa godhee harama kana bultii 15 kana ciisee du'aa'ee godhatee zamzama dhugee Madiinatul Munawwaraa ziyaaree suuta sanii tasgabbiidhaan du'aa'iidhaan wani jedhee rabbi walitti fidee
ilmaan babbareedduu rabbi iddoo isaaniitti haa baasu du'aa goona fi sheeka kana namni na gargaartanii ani fiizaa hammalee jira baasii fiizaa kunoo nama 1,200 na dura jira fiizaan riyaala biyya kanaa 2,000 taane isaan baasaa boora bichaa natti ergunatu dalagee ergaaf alaa isaa bakkeeratti tikeetti fi wantoota itti aanu namni na waliin niyyattan ambirri isinirra hin barbaadu baasii tikeetti dalso malsii na tumura lakki dalso malsii hin danda'u gizee tokko na tumura deebii na tumura namni jedhee kanarratti na gargaaru kadhatu osseene Shee Mahammad as dhufuu qaba umraa godhuu qaba du'aa isa barbaachisa siigalee nama diiniitii nama ilmii qabu ganda kanaaf dhuubuu qaba tana durallee niyyadhee ture ani gaafa isaan irratti yaa'iin kaate yoo rabbiin jedhe makka isin fidaa jedheen waan jedhe san kunuu nama kanarratti waa dagalaa fiiza'an dhugaa rabbii qoosaaf ajandaaf hin jedhu ana danda'a namni na gargaaree tikeetti na gargaaru namni na gargaaree waciitti fiiza alaa gargaaru yoo jiraate tokko ol baafatee ol barreeffatee sappoorti naa godhu umraa goosiif na sheeka. اوكي ما شاء الله استاذ كينج كمال والله وجهت سينقبو غرو حجي قالتو استاذ ماما بانف بوني جيدا والله لازم ساعتنا اكبرت لي ابدا وان بوني يمبرون اوفينين انا وان حجين سنده وانا ران تم كوتو تفكاتو دور سلاوني نتغونو اسن وجه تلت قبدي بوني كمتي غبوفنا بوني كمتي ماما بامبرغيسنا تن امان اجرا خنيا ندغ فدا eebun isaan lameen biyya adda addaa ta'anii wal dheebotan anaaf beekan anamma nama jaartii jaan halaala taa'ee asii dheeboo turu keessaa tokko ol hojii gaafni suni gaafa nan hajji jaartii jaan halaala jechuun gaafa nan hajji waa maraa godhe irraa akkasii guutamte irraa jechuudha kaaban isaatis amma booniyyuu rabbiin itti fitee rabbiin wal agarsiise haati naanna'u san boodan hajjillee geessana yoo rabbi jee inshaallah akkasii natti fakkaatti gaagama kiyyaanii ودو خانا وجين تقمني كم جتان جامي يادا خيرت خنل يادا كيلي دي فلاتا وانا نتي امانوتو يادا كيتو وان ربي تولت بوني اما كتان دبدكان غالين دبدكان بيرين غلتون دو غينا مجديتا نسيبا يو شي محمد دوفي نيتي بوني يشات ارغتا يو نيا تولي دوفي دعاي غدات طمانينة تو ارغم جالالا ادو جرات لوكان ديمو ميتي دايم تبرا دوفي بوني نيغلت wanni hundu baada kanaati jedhee amana nama tasgabbii jara maraatifu boniyyan asitti kalu boniyyan asitti makkaa kanatti wal arguun simpiliidha biyya deemurra as dhufutu irra laafa hin beekaan sinigalee tunillee yaada keessa galfadha ankaraa maraanuu harka ni bal'isa waan humni kiyya ayyam Shee Mahammadii kana sappoorti godhu wallaahi billaahi yoo horillee guuruu taate narraa jalqaba riyaal amma kafiizatiin alaayyu lakki booniyya yugalchinaa yoo jettan aanatu dura kenna sinigalee dursan argam yoo lakki umrallee finna jettan fiizan jaa'iza sa'ati argametti baasii isa hundanatu shavana kafiiza yoo muammalee birrii darbinallee birrii guullallee jettan akkaawuntiin uummattansa waan rabbi nu laaffise irratti galchine fi isin argisiif hujiin goona waan dubbannu kana hujitti jijjiirra khalaas ni boqachiifna nama kana sammuu isaa faraaga goona sammuu isaa akka boqatu goona akka raayeessu goona yaada jedhu qabaan akkas yaanne bareedaa yaada kana dubbiin jirtu walitti hafinu jira kana yoo dandeenye isa uummatanattu ani doolaara 100 akka mee namni akka kiyyaa doolaara 100 akka kannume doolaara 100 akka no akkaawunti natti sarga amman dabarsa akkaawunti mo qopheesse mo baal Nama biyya kenana anillee riyaala suudii 100 amma galcha yaala fiiza ofirratti qabeenala akkaawunti maxxansa amma fatuura isin erga hankaayoon kiyya Mahammad ayyi makaa ayyi tariika naka gargaaruun barbaada booniyye galchuu tahe umraa fiduu tahe amreedi maxaara dhaqee simatuuf boqachiisuuf ani qophii aba monitara nu kan ga jara jijjiidha galchina mutu jara jijjiidha na ustaz mamme monitara kana godite tara na esan baza ifsa esan nam jara baza warra tamam kudame khesa baka monitara dhaqeeti we akka nama kan nuti miti monitara ka joda dhaqeeti warra durani khesa jiru remove raagu ni guute miti warra san khesa remove sumbuda olin alkisan nama kudan asetu adagal setan khayde ma
Tokko shabakaan kiyyallee inni qaqqaballeedha silaasu mana keetitti osoo gootanii shabakaan tokko na ajjeeja. Rakkoota kan qabu gaafatan mana kiyyooti alada goona alada duraara alalli yoomi. Inshallah jara keenya alada mana kiyyatti goonaa fi duraara kuma takkaa miti isaati waliin illee goona. Kuni mana kiyyatti osoo sagantaa hin qabin akkamattuu viidiyoon dalagin nama kudhan jechuun waan qallaadhi jara keenya dhageessanii. Akkas bareeda bakka ibsa. Ajandaa ho'isuuf hin taatu amma wanta wanni jennu waan kanaas waan gaabbii goone ejensii tikeeta murtus waa maras fidee jechuudha. Ijoollee biyya keessa waliin akka baasa warri iskaan godhamee bira dhagu waree irratti akka dhaamuuf hin godhaa. San nurratti dhiisaa sun hojii teenya akkasi qabadhaa galatooma ulfaadhaa wallaahi lazim hedduu takka amma taraatan taas gabbiidha bakka humaa takka dubbiin takka dhuftu khayrumaa fi bara. Amtu fakkaatee khayrumaaf dhufti. Saftii galgala wala garra ustaaz mana kiyyatti. Abshira inshallah. Abshira. Bareeda bakka ibsa. Ya. Kuma takkaa miti kuma waa wanni ti waan qallaali. Kana mana kiyyarraa mee warrumtu jaartiin teessan halaala jirtan qofti hoon jeenuu nan fuudhaa bara. Warri jaartii teessan halaala jirtan qofti narraa kaasee nama jaartii jaan halaala jira namni diyaaspooraan kun biyya alatti fuudhee waraqaan dooseen oloo deemuu diddee dooseen taan gad deemte faayilli taan jira dabarsan haxaanii faayila isaa lafatti buusan fa'a akka keetis qofaaf teessaas mama baan wallaahi qofaa miti namni akka mama baan jaartii halaalatti fuudhee jiru mee takka barreessaa jala jirtani barreessaa waa nama laafee miti jaartii shurtaan biraa hidhee shurtaan isa biraa galcheen. Kanaafuu namoota akkasii sunu furmaata keessa akka naayoon jeeni kun waan qallaali ati doolaara kuma takka kuma lamaa waliin siif fuudha. Haga sanitti ajandaa waan biraatiin fi gabbashina jabaadhaa isinitti haa tolu jara keenya saftii wal agarraa saftii mamma baanee fi boonii walii wal agarra mana kiyyatti jechuudha wajjumaan teenya haasawaatuma hagasa akka goona aannan beeka waan ta'eef namoota waa kannan hoggumisanii akkaawuntuma mamma baan akkaawuntii takka anaa qopheessataa viizaadhaa jechuudha bakka tikeenni irratti dhaamu warra migireeshinaa jechuudha takka ammoo tanuma boonii keessan keessa lameen isin qopheessa haga sanitti wal agarrutti foloo no godhaa jara keenya saftii wal agarra foloo godhaa. Follow godha bee sabbaa jaalalaa kana follow godha ibsa asumaanuu follow anaa deebisee waa si barreessuudha follow anaa deebisee yoo sittu foloo godhaa jara keenya. Wallahi wallahi Allah dhaggeeffadhu waadaa seera taana waan hin goone hin qabu agartanii Umar Ali waadaa seene akkasumatti hin guuteef haa galatomu uummata na jaallatu hin qaba jaarsee jan qabne san waadaan seeneef doolaara meeqa jee kuma takka jee doolaara meeqa kuma afurin guuteefu jechuudha takkaa waadaa jee an hanqadheetu sin beeku idduus dallaalumma sin barbaadu haqumaan haqa sirriitiin hojjedha waan ta'eef siigalee kagoonuuf boruuf hojiitti yahanaa tolchitu jeetin godha malee na argaa dhafee miti waan ta'eef tan irratti dhiisaati amma saftii na hordofaa isin amma saftii isaan lameen waliin seenaa foloo si godhe foloo deebisi foloo godhaa saftii wal agarra akkasii bakka haasaa isin kirii walitti haasaa malee mobba tamaam taatee anaaf illee follow namaa dheettee namni ajandaa siin dubbatu. follow godha ibsaa follow godhaadha boru guyyaa saftichi wal agartan warri shamaraa jechuu jirtan shamaraa miti dhiira Aishaa faan anjaanii Khadiijaa fa'aa jechuu jiran isaa jaalala rifeensa laalaniiti shamaraa miti. Akkasii boonii jeesanitti haa tolu mobbaan nagaatti ishee. Abshiraayyee ulfaadhaa salaanni biraa ga'e abshiraayyee ulfaadhaa jaalatooma hundummaan keessanitti inshaallah kabajamaa isin hin jenna.